wallee ajaa'iba mata duree iyyoolee jedhuun artisti Guutuu Abarraa qabatee dhufee jira. Anaa dhufu baga nagaan dhufte. Sirba mormaan hawwee iyyooleen galgala. Sirba mormaan hawwee iyyooleen galgala. Ajaa'iba maal jechuun? Qarree warra leeqaa bareedduu sooyyome. Qarree warra leeqaa bareedduu sooyyome eessa jirtaanilleen si barbaacha fiigaa jira. Qabibboo koottaa walumaan qabna. Si futtee baduuloo neennaamata. Wallee ajaa'iba aadaa fi duudhaa Oromootiin faayame kana walumaan reakshinii ajaa'ibaa irratti goona. Maal irratti akka dalagamee fi maal keessa akka jiru jechuudha. Bal'inaan waliin irratti bohaara ittiin bashannanaatti nu waliin tura. Namoonni haaraa chaanala kanaaf taatan subscribe godhaa. Wallee ajaa'ibaati kun amma eegalee jira. Iyyoolee eega dhiifamee jira gaamma. Ijoollee leeqaa gama iyyoolee een sirba bareedduu. Walleen Guutuu Abarraa yeroo hundaa'u jechuudha. Aadaa wal qabataa baay'ee kan namatti toludha. Kan ammaa kun faan kan ajaa'ibaati jechuudha. Asitti hoo maal harkatti dhaafii jira. Ijoollee leeqaa gama. Iyyoolee een sirba. Asirratti immoo rukaata taphataa waan jiran fakkaatan. Isinoo rukaata taphattanii ni beektu. Mee namni rukaata ta'e beeku komantii jalatti barreessa. Sirba baay'ee namatti tolu baay'ee wayi. Bareedduu dhungee qalbibboo. Sirbi artisti Guutuu Abarraa yeroo hedduu jechuudha. Sirba aadaa Oromoo of keessatti kan qabatudha. Darbee immoo baay'ee kan nama boonsuu fi haalli dhiyeessii isaa jechuudha baay'ee kan nama gammachiisu. Mee qabibboo yoo ittiin jira waan inni qabibboo jedhuun kanallee walumaan ilaala. Agartuun yooleetti sirba. Iddoon akkanaa Itoophiyaa keessa ni jirti jedhallee yaadu dhugaa baay'ee kan namatti toludha. Mee namni beektan komantii jalatti na barreessaani garuu akka yaadutti riizoortii Bishooftuu na fakkaate. Sirbi isaa baay'ee yeroo hedduu bakkuma kanatti waraabama. Bishooftumatti yeroo hedduu kan qindaa'u baay'ee namatti bareeda dhugaa baay'ee namatti tola. Mee komantii jalatti barreessaa yoo dogongorellee ani Bishooftuu na fakkaate. Waaw dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Aadaan Wallaggaa fi aadaan Iluu kun baay'ee natti tola baay'ee. Dhugaa yeroo akkanatti geengoo deebanii dhaabbatan kana jechuudha. Ijoolleen biyya kiyya baay'ee ijoollummaa koo na yaadachiisee dhugaa yeroo ijoollummaa san baay'ee taphanne rukaata kana mee itti fufi. Asitti konkolaataa koruu deema gaa'ii. Dhugaa sirbi isaa baay'ee nama gammachiisa. Sirba isaa namni hin ilaalle hin jiru. Aadaan Iluu kun maaf akkanatti namatti miidhaga dhugaa baay'ee namatti miidhaga. Aadaa Iluu haalli isaan itti ragadanillee baay'ee nama gammachiisa. Iluu fi Wallaggaan baay'ee aadaan isaanii dhugaa akkanatti wal dha'ee beekamee isin keessa komantii jalatti barreessamee namni akkanatti rukaata lafaan wal dha'e gaafa ijoollummaa keessanii san gaafa dargaggoo aadaa ofii akkanatti saba birallee fidanii aadaa ofii barsiisan jechuudha. Laal artistoonni Oromoo dhugaa fakkeenya irraa fudhadha. Baay'ee ani baay'ee natti tola dhugaa artistiin kun baay'ee na gammachiisa. Haalli inni itti yeroo hundaa'u viidiyoon isaa itti edit godhamu baay'ee kan nama gammachiisuu fi baay'ee kan namatti tolu. Aadaa keenya akkanatti yeroo namoota afaan keenya hin beekne illee barsiisan baay'ee kan nama gammachiisudha. Aadaan ofii faayaga akkuma jedhame kun amma jechuudha. Ijoollee namni isa waliin sirbaa jirtu kun baay'een jechuudha hindoota jechuudha. Oromoo baay'een yaani shamarri hindiin baay'eetu keessa jira jechuudha. Yeroo sirban osoo hin taane yeroo agarsiisi kun yeroo tokko laal amma ijoolleen Oromoo as keessa baay'ee baay'attu malee hindootatu keessa baay'eedha jechuudha. Jechuun sirbi isaa sirba aadaa fakkaatee garuu ergaa hedduuf keessaa qaba yeroo hedduu jechuudha. Sirbi isaa sirba aadaa haa fakkaatu malee aadaas ni ibsa akkasumallee ergaa gurguddoo of keessaa qaba jechuudha. Dhugaa baay'ee nama gammachiisa. Baay'ee namatti tola. Haalli dhiyeessii isaanii akka malee nama hawwata. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo sirbi isaa baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee kan nama gammachiisudha. Maamiltoota kiyya gaa itti buhaaraatuma itti bashannanaa yaada keessanillee komentii jalatti kennatu hin dagatinaan isiniin jedha. Walumaan ilaalaa jirra akkuma arginu sirba baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama gammachiisudha yeroo ammaa kana keessaafu jechuudha. Yeroo sirboonni afaan Oromoo jechuudha kwalitii olaanaan dhiyaataa jiran keessatti jechuudha. Sirbi kun dhugaa kwalitii olaanaan akkuma nuuf dhiyaate
ilaaluun nurratti dirqama akkasumallee share godhuun channel isaanillee subscribe godhuun baay'ee kan hamilee isaaniif ta'u ta'a. Kanaafuu bakki inni irratti gadi dhiifamellee channel mataa isaa qaba artist Guutuu Abarraati. Guutuu Abarraa official ka jedhu jechuudha. Kanuma amma screen irra isiniif kaa'e kan screen irratti ni argitu dhaqaatii subscribe godhaa akkasumallee share godhaa linkii isaa copy godhaati iddoo adda addaa irratti waliif erguu hin dagatinaan isiniin jedhama maamiltoota Oromoon hundumti keessanuu jechuudha. Sirboota afaan Oromoo haala kanaan dhiyaatan haala nama hawwatuu fi akkasumallee aadaa Oromoo baay'ee ol kaasee kan addunyatti mul'isuuf tattaafatu namoota akkana kana jechuudha. Jajjabeessuu qabna yeroo kamiyyuu jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Kanaafuu jechuudha artist Guutuu Abarraa galatoomi jennaan asumaanii sirba baay'ee namatti toluu fi aadaa baay'ee kan of keessatti qabatuu fi akkasumallee ergaalee gurguddoo kan of keessatti qabatudha sirbi Guutuu Abarraa keessaa kan yeroo ammaa gadhiise kuni sirbi isaa yeroo kamiyyuu jechuudha ergaa gurguddaa of keessaa qaba. Haa ta'u kan ammaa kuni kan durirraa wanti adda isa godhu jechuudha. Sirboota duraan inni fakkeenyaaf maxxansirraa kan adda isa godhu aadaalee hedduu of keessatti qabata. Akkasumallee haalli dhiyeessii isaa baay'ee kan nama hawwatu wannumti hundinuu jechuudha. Tokko jedhaa lama jedhaa deemanii akkasumatti walleelleen akkuma wal duraa duubaan baasaniin haala yerootiin wal qabatee teknooloojii ammayyaatti fayyadamanii jechuudha. Jijjiirama kan durirra kwaalitiin isaa dabalamaa dhufa waan ta'eef sirbi kan ammaa kun baay'ee kan namatti toluu fi kan nama hawwatu jechuudha. Hanga ammatti eefa gadi dhiifame isaa 15 keessatti nama hordoftoota 100,000 fi gara 15,000 moo akkanaan ilaalamee jira. Baay'ee namatti tola. Ammallee irra deebiin chaanala isallee dhaqaa subscribe godhaati akkasumas viidiyoolee like godhaa waan nurraa eegamu hundaa'u artistoonni keenya yeroo waan gaggaarii qabatanii nutti hin gadi dhufanii nulleen waan dandeenyuu fi akkasumallee waan nurratti dirqama hundaa'u raawwatuu qabna jechuudha. Baay'ee sirba bareedaadha. Egaa maamiltoota keenya kabajamoo akka itti bohaartanillee abdiin qaba. Reaactiin keenya kanarraa kan waliin ilaalaa turre kana asumarratti kan goolabamu ta'a jechuudha. Qophiilee bashannanaa akkanaa kana yeroo kamiyyuu jechuudha yeroo tokko darbee jechuudha. Qabadhee isiniif hin dhufa sirboota baay'ee nama hawwatanii fi akkasumallee kwaalitii olaanaa waraabaman keessafuu aadaa irratti kan waraabaman yeroo kamiyyuu ittiin bohaaruu fi akkasumallee isin bohaarsuuf qabadhee kan isin dhufu ta'a. Egaan chaanaalli keenya yeroo hundaa'u kan beekamu barnoota teknooloojiitiin kan wal qabatu jechuudha. Barnoonni keenya illee addaan dhaabbanne akkuma itti fufeetti jira. Maamiltoota kiyya kabajamoo namoonni chaanaala Oromoon ifaaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Viidiyoon kunillee akka namoota baay'ee bira ga'uuf share waliif godhuu hin dagatinaa. Viidiyoo yoo isinitti tole like godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Qophiin keenya kan bohaartii artist Guutuu Abarraa waliin goone asumarratti kan xumuramu taha. Qophii keenya kan itti aanu yookaan barnoota keenya kan itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.